Akkamitti of kabajja beektaa? Kan siin barbaanne barbaaduu dhiisi. Nama akka keetii kadhachuu dhiisi. Waan barbaachisu caalaa dubbachuu dhiisi. Namoonni yeroo siin kabajne hatattamaan isaan dura dhaabbadhu. Akkamitti akka of kabajan beektaa? Nyaata namoota biroo kan kee nyaatan caalaa hin nyaatin. Akkaataa namoota tokko tokko itti daawwattu hir'isi. Keessumaa yoo isaan deebii siif hin kennine. Ofii kee irratti investi godhi. Of gammachiisi. Waa'ee namoota biroo oduu bashannansiisuu dhiisi. Dubbachuu kee dura yaadi. Namoonni akkamitti akka siif iddoo guddaa kennan keessaa waan afaan kee keessaa bahuudha. Yeroo hunda waan gaarii fakkaadhu. Akkaataa itti dubbatamu qabutti uffadhu. Nama galma ga'iinsaa argatu ta'e. Kaayyoo kee irratti bobba'i. Yeroo kee kabaji. Hariiroo kabajaa fi gatii akkasitti hin dhagahamne keessa hin turin. Achiirraa fagaadhu. Maallaqa ofii keetii baasuu baradhu. Namoonni akkasitti baasisiif baasuu ni baratu. Yeroo tokko tokko hanqachuu akkamitti of kabajja beektaa? Fudhataa caalaa nama kennu ta'i. Bakka hin affeeramne hin deemin. Yeroo affeeramtan immoo simannaa keessan caalaa hin turinaa. Namoota haala isaaniif malutti sirritti ilaali. Maallaqa si irra qaban malee waliin bilbila lama gahaadha. Waan hojjettu irratti ga'aa ta'i.